tunjiru wallahi ummanni si komando rabbirraa waa qabdanis rabbirraa namarraa osoo taane rabbirraa waa qabdan ijoollee si komando share complete godha dhageeffadhaa ila oromoon kutaa kudha takka guure mallaqa sanii malaqa dollar riyaala 30 biyya kanatti nyaatame ijoollee wallooti gaafa nu isiniin jennu erga diddar icciitiin gadi yaa'aa jechuu har'a yaanatti isinii gabbaasa eeggadda warri amaara jettanii ijoollee walloo gaafa duraa nuu jettanii walloltan nuuf jennee wal qabu turre sani walloo qofa qabammoo arsiin tun amaara qabdi jechuun mucaa amaara qabe jettanii laayivii fiddanii dhokattanii akka isin qabdan dhibbatti isin irra geenne dhibbatti isin agarre jechuu ila oromoon kutaa kudha tokko dhagaye warri walloo jettee qabaan si dadhabe warri dheengadda mucaa keenna ka amaarri qabde jettanii kijibdansanii booyaa turtan mucaa nu baafne sanii booyaa turtan akkaataa mucaan itti qabame akkaataa itti mallaqni nyaatame akkaataa itti mucaan qabame ijoollee walloo ka haasoyturraa sagalee isinii gadhiisa jechuu ila dhageeffadha qooya mucaa kanan beeytan moon beeytan mucaa kan jette mallaqa gimmaasha deebifte mallaqa miskiina mana madaamiiti mallaqa oromoon guutuun itti rifataa guuraa ture mallaqa oromoon guutuun itti imimmaan fixatee guuraa ture haadhateen abbaa teenne sanii akkasi booyaa ture yoo soddaadhuma duwa bobosona baadha gartee gandi kiyya ganda cirri na baruu barbaada caffaaroobii ganda cirri tokkoffaa ammoo wanni agarte haraamummaa fi mucaan kunillee na biyya kakkanaan dalagadhu ijoollee wayitii sababa ajandaa tiktookiitii dhageeffadha sababni ajandaa tiktookii yeroo san ture nuuf ijoollee wallollee ture osoo amaaratu qabe jedhanii ani gaafuma bar mucaa kana amaara qabe ijoolleen arsii jedhanii gurbattiin as keessa teettu gaffidde akka ijoollee walloo qabde beeki amaaras qabne isin garsiifne ijoollee walloo amaara sodaatti jettanii akkas godhaniimi amaara hoggaa kudhamee as keessa dalagates qabne isin agarsiifne isin garuu baga amaara hin qabdu arsiin jechuuf nu sodaachuu arsii sodaatti amaara sodaatti arsiin jechuufi amaara sodaatti arsiin jechuuf mucaa keenya qabdan ijoollee caffaaroobi mallaynis qabamee jira sagalee guutuu itti isinii bana akkaataa itti mallayni deebi'e hunda isinii bana jechuu warri walloodha ila ijoolleen as jala deemtanii kijibdan warri as jala deemtanii duraan amaara qabe jettanii booyaa turtan aslii ilaallata makii ilaallata makiin tokkoffaa itti arrabsamaa turte uummata amaaraatiin ummanni amaara wal barbaadee wal hin dhabu gizee san barbaadanii dhaban akka ijoollee walloo taate nu gizee san beene jechuudha dhageeffadha. Ajandaa miidiyaa kanaan walitti bu'uu dandeenyee wani nama mudan hin jiru namni hin galan hin jiru waan kanan nu galachiisee galata kan gongorsiise waan kana sababa haraamummaatii fi sababa maallaqa nama sa'aatii fi waan tokkollee maatii irratti rakkoo dhufa. Nama hin dogongorre hin jiru dogongorre kana sheenne akka barbaadan nu godhaa dhageeffadha dogongorree kana seenne jedhan eega mallayni gimmaashinillee qabame dogongorree kana seenne akka barbaadan nu godhaa jechaa jiran waa'ee mallaqa riyaala 30 waa'ee mallaqa riyaala 30 amaara qabe jettanii ijoollee teenna asirraa boochisaa turtan uummata keenya asirraa boochisaa turtan wallahi rakkoon asitti ijoollee walloo goote kunoo biyyatti amma mallaynis riyaalli 2,000 bakka itti deebi'e riyaalli 20,000 bakka itti deebi'e quba qabaanne mallaqa warri mallaqa san guuraa turtan hundi keessa dhageeffadha. Barbaadeeti. Zaafila mataa immoo ammallee kanan jiru barbaade mucaa kana gartee gaafa duraa wayii maallaqaatiif hin qabne wayii ajandaa tiktooki kanaaf qabne ijoollee nama lama wayii na bira jira kan dalagaa hin qabne ijoollee san qabanii kanas bira ta'anii akkasitti mucaa san qabanii hoggaa wayii maallaqatti oote jiranii wayii afaan jijjiiratanii wayii maallaqatti jiranii afaan jijjiiratanii ijoolleen laman bira jiran sun jechuu afaan jijjiiratan jechuun afaan amaaraa godhanii waa'ee mallaqaatti deebisan okay afaan jijjiiratanii loqoda jijjiiratanii jechuudha afaan jijjiiratan jechuun loqoda jijjiiratanii afaan amaaraatti deebi'anii mucaa san afaan amaaraatiin itti dubbatanii waa'ee mallaqaatti deebisanii jedhaa jiran dhageeffadha. Wala dubbatanii gara galanii immoo wayii oromummaa dubbatuun isaan dhibee baada waan kana dubbanne fiitumaan itti baana jedhanii wajjin itti fufu. Dhageeffadha. Baada waan kana dubbanne afaan jijjiirannee gizee dubbanne baada waan kana dubbanne wajjin itti fufne jedheen illee dhageeffadha. Mucaa ijoollee cabadeen gadda agartee amaara qabe jettanii asirraa amaarri 30 isinirraa buusetan kijibdu amaarri akkasitti amaara tumanii daftee gadhiifti turte. Ijoollee wallooti kasan dalage dhageeffadha eega hicciitii wali gayyaasu taate wali gadi yaamu. Lammata immoo wanni kuni ani
akka nama tokkotti dalagataadha. Mucaan kun illee na beeka. Mucaan isa beekaa ture. Dhageeffadha. Mucaan Arsii kuniyyuu isa beekaa ture jechuudha. Isa beekaa ture bagaadha kun as jala deemee ofii Arsii maqaa himate hoolaa aboo muxxee haadha isaa. Akka maammatti illee na beeka. Maammat. Ani waan akkasiitti wayi ajandaatti wayi maallaqa nama saamuutii fi haraamummaatiif hin qabne kanaan jiru barbaadeeti. Bareeda. Ijoollee artiitii fi ijoollee walloo ajandaa kee mucaa adeera kiyyaa tokko qaban. Mucaa adeera kiyyaa tokko. Yeroo nu jidduutti ajandaan ka'e sani mucaa walloo keessa mucaa adeera isaa qaban jechuudha. Mucaa eessuma isaa qabne gaafa nu wal qabuu turre san lola ammaa kanaa miti lola duraa ka amaara arusiin tun amaara qabuu dandeessii jechaafin kana gootanii jechuudha. Nuu gala dubbiin arusiin amaaras qabnee isin garsiifne bar dhageeffadha. Qabaniiti sikkiin afaan keessa kaanii bira ta'anii waan san sammuun na dadhabee aaree kan agartee mucaa san anillee qabuu danda'e. Yeroon qabuu danda'e mucaa san ogaa qaban anillee gaduma dhiisuuf jecha waan ta'e ijoolleen immoo wayee maallaqatti jirti. Yogaa dubbatanii afaan jijjiiratanii yeroo dubbatanii ani gaa wayee kana dubbanne wayee kana ogaa dubbanne gara galtee immoo Oromoof jechuu nama qaamgachiisa. Jennee tachumaa itti fufnee fiixanitti ba'an. Argitanii mi jennee garagallee afaan jijjiirannee gadhiisuuf qabne jedhan duraa mucaa san gadhiisuuf qabanii ka'anii lakki mallaqa gaafanne jedhanii ufumaa wal gaafatanii kalaas eega dubbanne ammoo fiixaan itti baana jedhanii amaara jedhanii asirratti dhageeffadha amaara jedhanii akkasitti yeroo san gizeenu amaara qabaa turre silaa amaarri barbaaddee nama dhabdu turte nama ofii ያ አማራ ልጆች እንድትስሙት ፈልጋለሁ ዛሬ dhageeffadha amaara nu qabsiisu turan amaara as keessatti hoggaa 10 meeqa qalabaan dhufe qabaa turre nu amaara meeqa gurguddaa qabaa turre garuu odoo gaafa san ijoollee wallootitti isin beekne isin gorraana turre digalee dhageeffadha. Kana irrattis immoo hordofamneetis qabamne ani immoo akka hordofamanii akka qabaman argitanii jirtan hordofanii wallahi Ahmad waboo bosona baale yooniin ati eenyu Ahmad waboo bosona baale yooniin ati dhugaa kana gadi baaftee uummata Oromootiin himin sagalee kee hunda isaatiin fidee waan ati uummata kana kadhataa jirtu fidee asirra sisaaxila uummata Arsii afotti mallaqa gaafsan mana madaamii teettee ijoolleen imimmaan haqataa ijoolleen wallootu meeqatu nu gargaare amaara dhugaa seetee jechuudha. Amaara qabe jennaan amaaruma seetee ijoollee wallootu mallaqa gannaqaa turte warri akka qeerroo fa'a mallaqa kennaa turani warri agartee mana madaamii taa'anii wallahi mallaqa ofii akkasii kennaa turan si galee mallaqa uummata kanaa hin deebistanii deebisaa Ahmad waboo bosona baale yookaan ammoo yoo warra saniin jireenya irraa jijjiire jettan jijjiirre jedha nutti as baha dubbadha ijoollee wallooti jedha haqa jirtu baasa abbaan barbaade walaa nyaatu abbaan barbaade haa dhiisu ijoollee wallooti jedha gadi bayaa mallaqa san baasa akka amma haasoyta kan dhageeffadha. Nama tokkottis hin dhiyaadhee jira yaadina ni qabu kana ajandaa. Okay ijoolleen as keessatti hordofamtee qabamtee namni gariin irraa kun ammoo dhiyaatee amanee waan barbaadan nu godha mallaqas ni deebifna jechaa jira kun akkas jechaa jira ila yeroo waa dalagdan ijoollee walloo numatu dalagee jedhaati dalagaa malee amaara jettanii amaara waliin nu buustan ana amaarri amma fuula kiyya to'attee jirti amaarri beekta fuula kiyya to'attee jirti garuu amaara sodaa fi miti asii galee agartee amaara sodaa fi miti garuu isin bagaan agartee isin barre bagaan agartee icciitii keessanii dhageen Oromoon